Dhiifama gaafachuu jechuun ati yeroo hundumaa dogoggorteettaa jechuu miti. Yookiin immoo namni dhiifama gaafatamu sun yeroo hundumaa wanta sirrii qofa godhaa jechuu miti. Dhiifama gaafachuu jechuun balleessaa ta'uu barree lammata irra deebinee akka hin hojjenneef ofiif waadaa gallee nama sana dhiifama gaafannee ofitti araarfachuu jechuudha. Kun immoo hubannaa guddaa gaafata. Kanaaf balleessaa keenyaaf dhiifama gaafachuu haa barru. Dhiifama gochuu jechuun immoo kennaa guddaa wayii tokko ofiif kennuu jechuudha. Dhiifama gochuu jechuun nama sanaaf qofa otoo hin taane laphee keenya madaa'e, laphee keenya cabe wayii tokko, keessa keenya madaa'e wayii tokko wallaannanne jechuudha. Dhiifama yeroo goonu haaluu ba'uu haqna. Dhiifama gochuu jechuun nagaa namaaf laata. Nagaan immoo madda gammachuudha waan ta'eef gammannee jiraachuudhaaf hedduu nu fayyada. Hirriba nagaa akka rafnu nu godha. Dhiifama yeroo goonu keessa keenya dukkanaa'e wayii tokkoof ibsaa ibsine jechuudha. Sammuu keenya xuraa'e qulqulleessine jechuudha. Miira keenya guutuun sammuu qulqulluudhaan hojii keenya akka hojjennuuf gara fuulduraatti akka tarkaanfannuufis nu fayyada. Jireenya keenya afuuraa keessattis eebbi keenya akka nu jalaa hin qabamneef nu godha. Ijaa kanaaf namni dhiifama yeroo nu gaafatu dhiifama gochuudhaaf ofiin falmuu haa dhiisnu. Dafnee dhiifama haa goonu. Dhiifama yeroo goonu kan darbe otoo hin taane kan fuuldura keenyaa sirreeffanna. Yeroo dhiifama goonu miiraan itoo hin taane tasgabbiidhaan itti yaannee gochuu qabna. Warri adii akkas jedhu. The best revenge is not to be like your enemy jedhu. Kun ergaa koo har'aadha. Kaayyoon keenya qajeelummaa sammuu namaa sooruudha.